Tolee, nagaanii fi araarri Waaqayyoo lafa jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Nagaa koo hafuura isinii dhiyeessaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu. Waaqayyoo inni nagaa isaa nuu baay'isee maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa tolee, Waaqayyoo nu gargaaree sagantaa keenya tokko jennee har'a in eegallaa. Waaqayyoo hirmaattuu sagalee isaa, hirmaattuu dubbii isaa, hirmaattuu maaddii isaa kan nu taasisee bara baraan ulfina argatu. Sagalee Waaqayyoo keessaa lafa tokko dubbisee sagalee Waaqayyoo guyyaa irraa nuuf qabu wal wajjiniin hirmaannaa. Faarsaa 146 irraa kaasee nan dubbisaa akkas jedha. Namni Waaqayyoo inni kan Yaaqoob gargaarsa isaaf ta'eef abdii isaas. Waaqayyo isa goofticha irraa inni kaatee haa gammadu. Gooftichi isa bantii waaqaa fi lafaa, galaanaa fi wanta isaan keessa jirus uumedha. Inni bara baraan amanamummaadhaan ni eega. Inni warra cunqurfamaniif dhugaa hin baasa. Warra beela'an soora ni kenna. Waaqayyo warra hidhaman hiikee gadi hin dhiisa. Waaqayyo jaamotaaf agartuu isaanii hin deebisa. Waaqayyo warra gad deebi'an ol hin kaasa. Waaqayyo warra qajeelotaa hin jaalata. Waaqayyo galaa biyya ormaa ni eega. Inni ijoollee abbaan irra hin jirree fi haadha hiyyeessaa ni jiraachisa. Warra jalloota garuu irraa hin kaachisa. Yaa Tsiyoon, Waaqayyoon kee, gooftichi kee dhalootaa hamma dhalootatti bara baraan hin mo'a. Waaqayyoon jajadhu jedha. In galateeffanna. Guddaaf sodaatamaa mootii waaqaaf lafaa lafti ijjata miila kee samaan teessoo kan ta'e. Guddaa waaqa Abrahaam kan Yisihaaq kan Yaaqoob. Bara hunduma mootee kan jiraattu, barri mootummaa keessuma kan hin qabne, hangafa nagaa kan taate Yesuus Kiristoos galateeffanna abbaa keenya. Maqaa Yesuusiin galanni ulfinni guddaan teessoo kee irratti si duwwaadhaaf haa ta'u. Halkan sodaachisaa keessaa gara dinqisiitti nu baastee, ayyaana keef nagaa kee nu laattee, gaarummaa keef araara kee jireenya keenya irra qubatte. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan teessoo kee irratti si duwwaadhaaf haa ta'u. Jaalalli keef gargaarsi kee addaa, eegumsi kees addaa, situ nu jaalatee, situ nu gargaaree, situ nagaatti nu eegee, baanee siin galleerraa, rafnee siin kaaneerraa, ol ba'uun keenya, gadi bu'uun keenya Yesuus. Araarri keef eegumsi kee nu baay'annaani, tola keetu nu baay'ate, araara keetu nu baay'ate, eegumsa harka kee jala jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni guddaan teessoo kee irratti si duwwaadhaaf haa ta'u. Ammas kinoo dura keetti walitti qabamnee qulqulluu sagalee kee hirmaachuudhaaf sirra dhaga'uudhaaf dura keetti walitti qabamneerra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee dubbii kee gara keenya koottu. Yaa Waaqayyo, karaa kee irra jirra yoo ta'e sagalee jajjabinaa nuuf ergi. Karaa kee irraa kaanne yoo ta'e immoo ifadhu sagalee keetiin Waaqayyo karaa keetti nu deeffadhu. Yaada nuuf qabdu, anaaf kan qabdu, dhaloota kanaa kan qabdu, waldoota kanaa kan qabdu Waaqayyo gooftaa koo maqaa Yesuus Kiristoosiin tokko otoo nafiin nutti dubbadhu. Dubbadhu jireenya keenya jijjiiri. Dubbadhu nu geeddari. Dubbadhu nu haaressi. Ganama kana ganameeffadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin gara jireenya keenyaa koottu. Harki kee inni guddaa sun Waaqayyo waaqarraa nuuf haa diriiru. Abiddaan jidduu keenyatti mul'adhu. Gaafin dhalootaa siin haa deebi'u. Hiibboon dhalootaa siin haa hiikkaatu. Ergame inni baay'e, ramadame inni baay'e. Humni qaallichaaf, humni ateetee, humni xonqolaa, humni digimtii karaa beekamuuf karaan beekamne kan hojjetu qilleensarraan, duumessarraan, dhiigaffoon keessa taa'ee xiyyaasa kan darbatu, lola kan banu, ergamaan dukkanaa humna maqaa Yesuus Kiristoosii qilleensarraa, duumessarraa kan rukutame haa ta'u. Kallattii adda addaatiin akka sagalee keenya hirmaan, akka dubbii keenya dhaggeeffanne wanti nu lolu, lola kan kaasu, kallattii adda addaatiin kan lolu, karaa beekamuuf karaan beekamne kan lolu kamiyyuu humna maqaa Yesuus Kiristoosiin qilleensarraa, duumessarraa kan diigame haa ta'u. Aangoo du'aa ka'ee Yesuusii walii gallee dinneerraa hammaa kaasee kan diigame haa ta'u. Qilleensi kun siin haa to'atamu. Harka abbummaa kee nu wajjin haa ta'u. Araara kee humna keessa guddaa sanaan nu geggeessi. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Wanti fedha kee ta'e hundi nurratti haa ta'u. Kan fedha kee hin taane tokkollee ta'uu hin danda'in. Galan ulfinni guddaa teessoo kee irratti si duwwaadhaaf haa ta'u. Ameen. Egaa tolee Ani maqaan koo Baayisaa Qajeelaan jedhama. Tajaajilee kanan tajaajilamu waldaanuma fuula Waaqayyoo turtu waldaanuma kana jechuudha. Kallattii adda addaatiin waamichi isinii godhamee tajaajiltoonni biyya keessaa, amantoonni,
akkasumallee abbootiin amantii kan biyya keessaa kan biyya alaa baga Waaqayyo gargaaree yeroo kanaaf saatii kana sin ga'ee ammas irra deebi'een jedhaa lafa jirtan hundumatti nagaarra caalu nagaan Waaqayyoo Waaqa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu siniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Inni nagaa kooti. Waaqayyo inni nagaatti nu eege immoo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa tole har'a immoo sagalee Waaqayyoo wal wajjiniin hirmaannaa waldaan keenya waldaa fuula Waaqayyoo turtuu hundeeffama waggaa sadaffaa ishee sababeeffachuudhaan sagantaa guddaa hanga kana ga'uu qopheessiteerti. Waaqayyo gooftaan guddaa bara ishii jireenya ishii eebbisu jechaa sinillee warra dhuftan Waaqayyo gooftaan bara keessan jireenya keessan eebbisu jedha. Laftiin dura dubbisee macaafa faarfannaa 146 lakkoofsa 5 irraa kaasituun dubbisee irra deebi'een dubbisaa akkas jedha. Namni Waaqayyoo inni kan Yaaqoob gargaarsa isaaf ta'eef abdii isaas Waaqayyo isa goofticha irra kan kaate haa gammadu. Gooftichi isa bantii waaqaa fi lafaa galaanaa fi wanta galaana keessa jirus uumedha. Inni bara baraan amanamummaadhaan ni eega. Inni warra cunqurfamaniif dhugaa hin baasa. Warra beelaan hin soora. Soora hin kenna. Waaqayyo warra hidhaman hiikee gadi hin dhiisa. Waaqayyo jaamotaaf agartuu isaanii ni deebisa. Waaqayyo warra gad deebi'an ol hin kaasa. Waaqayyo warra qajeelota hin jaalata. Waaqayyo galaa biyya ormaa hin eega. Inni ijoollee abbaan irra hin jirree fi haadha hiyyeessaa hin jiraachisa. Karaa warra jallootaa garuu irraa hin kaachisa. Yaa Tsiyoon Waaqayyoon kee gooftichi kee dhalootaa amma dhalootatti bara baraan ni mo'a. Waaqayyoon jajadhu jedha. Lakkoofsa 5 irraa kaasnee gaafa ilaallu sagaleen Waaqayyoo iddoo kanatti yeroo dubbatu namni Waaqayyo inni kan Yaaqoob gargaarsa isaaf ta'ee fi Waaqayyo isa goofticha isaa jedhama. Goofticha irraa inni kaate haa gammadu jedha. Namni akkamii? Namni Waaqayyo inni kan Yaaqoob Waaqayyo inni kan Yaaqoob gargaarsa isaaf ta'eef abdii isaas Waaqayyo isa goofticha irra kan kaate haa gammadu. Gammachuu qabaa, abdii qabaa, yeroo hundumaa hin gammadaa, gaddi mana isaa jiru, mana isaa keessaa kan dhaga'amu galataadha. Mana isaa keessaa kan dhaga'amu, gola isaa keessaa kan dhaga'amu galataadha. Namni kun Waaqayyo inni kan Yaaqoob gargaarsa isaaf waan ta'eef haa gammadu jedha. Namni akkasii kun gammaduu qaba. Gammachuutu irra jira. Mana isaa keessa gammachuutu jira. Waaqayyotu isaaf abdii ta'e. Namni akkamii? Namni Waaqayyo inni kan Yaaqoob. Waaqayyo inni kan Yaaqoob gargaarsa isaaf ta'e. Abdii isaas ilaala. Gargaarsa isaaf ta'e abdii isaatis Waaqayyo inni goofticha irra kan kaate. Abdii isaa Waaqayyo goofticha irra kan kaate haa gammadu. Inni yeroo hundumaa gammachuu qabaa. Yeroo hundumaa abdii qabaa. Gargaaraa ta'eefidha. Waaqayyo inni kan Yaaqoob isaa gargaaraa jira. Isa geggeessaa jira. Isa wajjiniin jira. Waan Yaaqoob isa gargaaraa jira. Waan Abrahaam kan Yisihaaq isa gargaaraa jira. Kanaaf inni gargaaraa ta'eefi haa gammadu. Abdii isaas goofticha irra kan kaate haa gammadu. Gooftaan inni abdii irra kaate kun, inni itti waamame kun, inni nama gammachiisu kun goofticha isa bantii waaqaa fi lafaa galaana fi wanta galaana keessa jiru uumedha. Inni bara baraan amanamummaadhaan hin eega. Namni kun kan inni abdii irra kaate kun, kan inni gargaarsa ta'eef kun, inni gammadaa jiru kun Waaqayyo isa lafaa fi samaayii uumedha. Waaqayyo isa gargaaruu danda'udha. Waaqayyo isa geggeessuu danda'udha. Waaqayyo isa abbaa namaaf ta'udha. Waaqayyo isa nama geggeessuudha. Waaqayyo isa araara nama ilaaluudha. Inni abdii irra kaate kun isa lafaa fi samaayii uumedha. Wanta galaana keessa jiru kan uumedha. Kan nama gargaaruu danda'udha. Kan nama geggeessuu danda'udha. Oolchaa isa ta'edha. Of galchaa isa ta'edha. Kanaaf namni abdii isaa Waaqayyo kan Yaaqoob irra kaate haa gammadu jedhetu dubbata. Maal haa godhu? Namni akkasii kuni haa gammadu. Abdii isaa kan ta'eef kuni amanamaadha. Kan isaa abdii irra kaate kuni isa amanamaa ta'edha. Isa guddaa ta'edha. Isa jabaa ta'edha. Kanaaf inni gammaduutu irra jira. Isa galaana uumedha. Isa lafa uumedha.
wanta galaana keessa jiru isa uumeedha. Isa gargaaruu danda'uudha. Ooshaa kan ta'eedha. Of galchaa kan ta'eedha. Gooftichi kun isa bantii waaqaa fi lafa galaanaa fi wanta galaana keessa jirus uumeedha. Inni bara baraan amanamummaa hin eega. Nama abdiidhaan eeggatu kaan, nama isatti of laate kaan, inni bara baraanii maalin godhaa? Abdiidhaan amanamummaadhaan isa hin eega. Eegamaa jira. Gargaaramaa jira. Harka Waaqayyoon eegamaa jira. Harka Waaqayyoon gargaaramaa jira. Mata dureen ganama kana anis irratti dubbadhu kas jedha. Waaqayyootti gammaduu kan jiru irratti dubbadha. Namni wanta danmutti gammaduu danda'a. Waan adda addaatti gammaduu danda'a. Garuu moorzaan caalee kan argame baay'ee kan nama gammachiisu baay'ee successful kan nama godhu gammachuun namaa galmaan kan ga'u yoo maal ta'edha jennaan nama Waaqayyootti gammaduudha. Waaqayyootti gammaduu. Waaqayyo jechuun uumama hundumaa isa ta'ee lafaaf samaayii kan uume bantii waaqas lafas wanta achi keessa jiran hundumaa kan uume uumama hundumaati. Waaqayyo kun isa ture, isa jiru, isa jiraatu jechuudha. Gammachuu jechuun waan tokko nama ta'eefitu gammada. Namni waan argatetti gammada. Waan fudhate tokkotti gammada. Waan garagaraatti gammada. Hundumarra kan caalu garuu Waaqayyootti gammaduu isa irratti dubbadhaani. Ilaa isin maalitti gammadaa jettu? Jireenyi keessa maalitti gammadaa jira? Namni wanta adda addaatti gammada. Qabeenya qabutti gammada. Warqii qabutti gammada. Meetii qabutti gammada. Horii qabutti gammada. Waan adda addaatti gammada. Nagaan warqiin namaa laatu. Meetiin namaa laatu. Horiin namaa laatu. Manni namaa laatu. Waan garagaraa namaa laatu. Nagaa amma muraasaa ta'uu danda'a. Nagaa Waaqayyo namaa laatu garuu isa bara baraan jiraatudha. Isa bara baraan jiraatu. Nagaan banne, nagaan dulloomne, nagaa bara baraan darbee kan jiraatu Waaqayyotu namaaf laata. Egaa namni Waaqayyoo inni kan Yaaqoob abdii ta'eef namni inni Waaqayyo inni kan Yaaqoob gargaarsa ta'eef abdii isaas Waaqayyo irra kan kaatee haa gammaduudha. Inni akkasii kun gammachuu qaba. Irra kaatee gargaarsa kan isaaf ta'e Waaqayyo kan Yaaqoob. Waaqa Yaaqoobitu gargaarsa isaaf ta'e. Abdii isaas immoo isuma irra kaate. Gooftichi inni abdii irra kaate kun amanamaadha. Inni abdii irra kaate kun isa lafas samaayis wanta lafa keessa jiru hundumaa uumeedha. Inni amanamummaadhaan isa in eega. Egaa kan nama yellaasisu, kan nama gatu, kan nama dagatu, kan nama irraanfatu otoo hin taane inni abdii irra kaate kun bara baraan kan jiraatudha. Amanamummaadhaan bara baraan kan nama eegudha. Mata duree kun irraanfanne Waaqayyootti gammaduu. Waaqayyootti gammaduu. Namni waan danuutti gammaduu danda'a. Aduudhaa gajjallaatti lafa kanarratti waan adda addaatti gammaduu danda'a. Gammachuu guutuu kan namaaf kennu garuu Waaqayyoodha. Waaqayyootti gammaduu. Waaqayyootti warri gammadan kan akkamiiti? Warri Waaqayyootti gammadan kan akkamiiti? Tokko warra cunqursaa jalaa ba'anidha. Warra Waaqayyootti gammadan keessaa inni tokko warra cunqursaa jalaa ba'an. Macaafa faarfannaa 146 irraa arganna. Inni warra cunqurfamaniif dhugaan hin baasa. Warra beela'aniifis soora in kenna. Waaqayyo warra hidhaman hin hiikaadha. Egaa Waaqayyo kun kan itti gammadnu kun kan itti gammaddu kun kan namni hundinuu itti gammadu kun an akkamiiti jennaani warra cunqurfaman cunqursaa jala kan jiran harka namaa ciqilee irra kan kaate ciqilee harka namaa jala kan jiran warra cunqurfamaa jiran warra ari'atamaa jiran warra lolamaa jiranii cunqursaa jala maal kan godhuudha kan baasuudha. Warra cunqurfaman cunqursaa jalaa baasa. Warra beela'aniif soora kenna. Warra hidhaman in hiika. Kanaafi warra cunqursaa jala jirantu itti gammada. Cunqursaa jalaa kan ba'an, ari'atama jalaa kan ba'an, du'a jalaa kan ba'an, salphina jalaa kan ba'antu Waaqayyotti gammada. Gammachuun isaanii kun adda. Nagaan isaanii kun adda. Gammachuun isaan qaban adda. Baay'ee Waaqayyotti gammadu. Qabeenya isaanirra, maatii isaanirra, ijoollee isaanirra, waan qabanirra,
hunduma caalchifatanii waaqayyotti gammadu. Sababni isaa iyyuu waaqayyoo cunqursaa jalaa isaan baase. Harka abbaa ormaa jalaa isaan baase. Qaalluu jalaa isaan baase. Salphina jalaa isaan baase. Ari'atamaa jalaa isaan baase. Waan jireenya isaanii lolu jalaa isaan baase. Qabaa abbaa ormaa keessaa isaan baase. Cunqursaa abbaa ormaa jalaa isaan baase. Bittaa seexanaa jalaa isaan baase. Bittaa garbummaa jalaa isaan baase. Bittaa xuqqulaa jalaa isaan baase. Bittaa digimtii jalaa isaan baase. Bittaa dhukkubaa jalaa isaan baase. Waan ta'eef gammachuun isaan waaqayyo wajjin qaban gammachuu addaati. Nagaa addaati. Eebba addaati. Gammachuu daangaa hin qabneedha. Gammachuu ammana jedhamneedha. Yeroo tokko gammadanii yeroo tokko dhiisuu osoo hin taane gammachuu isaanii koonistaantii kan ta'e itti fufaa kan ta'edha. Dhaabbataadha yeroo hundumaa itti fufaa kan ta'edha. Kan hin jijjiiramneedha. Kan hin geeddaramneedha. Gammachuu adda ta'e qabu. Waaqayyotti gammadu. Waaqayyoon galateeffatu. Situ bittaa diina jalaa na baase. Situ garbummaa jalaa na baase. Situ cunqursaa jalaa na baase jedhanii yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffatu. Galataan dhaabatu. Galataa fuula waaqayyoo deddeebi'u. Gaara galataatti ol ba'u. Ililleedhaan dhaabatu. Galataan waaqayyoon galateeffatu. Galataan ulfinaan fuula waaqayyootti dhiyaatu. Yeroo hundumaa jarri kun gumgummiidhaan deddeebi'an. Sababni isaa iyyuu waaqayyoo cunqursaa jalaa isaan baaseera waan ta'eef waaqayyootti gammadu. Waaqayyoo gargaarsaan ta'eefidha waan ta'eef waaqayyoon galateeffatu. Abdii isaanii waaqayyoon rakaatu. Amanamummaadhaan immoo eegamaa jiru. Amanamummaadhaan immoo waaqayyoo isaan eega. Dhaloota kan waaqayyootu amanamummaadhaan isaan eega. Isaan kan gargaaru kan geggeessu amanamummaadhaan kan isaan eegu kan isaan to'atu eenyu jennaan waaqayyoodha. Warra akkamitti waaqayyootti gammada kan jedhuuf inni lammaffaan harka waaqayyoon kan hiikamanidha. Eenyuun harka waaqayyoon kan hiikamanidha. Inni warra beela'aniif soora hin kennaaf. Warra hidhaman hin hiikaa. Warra cunqursaa jala jiran cunqursaa jalaa hin baasa. Harki ittiin gargaaraman harka waaqayyooti. Kan isaan gargaaree harka waaqayyooti. Kan isaan wajjin ta'e harka waaqayyooti. Gaafa ilaallu sagalee waaqayyoo keessatti jechuudha. Phaawulosii fi Sillaasii hidhamanii yeroo jiran waaqayyo garuu ergamaa isaa isaaniif ergee lafuma isaan jira sanatti maaf hidhamnee jenne. Maaliif lafa kana galee otoo wangeela labsinu otoo dhugaa waaqayyoo kana dubbachaa jirru maaliif hidhamne? Harki keenya hidhamaadha. Miilli keenya hidhamaadha. Maal gochuu qabna jedhan achuma keessa ta'an waaqayyoon hin kadhatan, hin galateeffatan, hin faarfatan. Hidhaan irraa hiikame. Waaqayyo hidhaa isaanii hiike. Sochiin lafaa ta'e amma buusan manichaa sosso'utti hin ta'e. Waaqayyo gara isaanii dhaqe. Hidhaa isaan irraa hiike. Inni hiikaman jar. Inni hiikaman. Waaqayyotu isaan hiike. Dhaloonni kun maal godhan jennaani haala rakkisaa keessa ta'anii waaqayyotti gammadan. Harki isaanii hidhamaadha. Miilli isaanii hidhamaadha. Baay'ee reebamaniiru. Kanarraa kan ka'e achuma keessa ta'anii haala mijanne guddaaf sodaachisaa kana keessa ta'anii gara waaqayyootti iyyatan, waaqayyoon galateeffatan, waaqayyootti gammadan. Yeroo isaan gammadan irraa ka'ee hidhaan harka isaan irraa miila isaan irraa hiikame. Dhaloota furmaata ta'an warra akkamiiti jennaani warra waaqayyo harka isaanii irraa hiike. Harka isaatiin waaqayyo warra hiikee gadhiise. Hidhaa diina irraa hiikee, hidhaa xonqolaa irraa hiikee, dhukkuba irraa hiikee warra gallakkise kanatu waaqayyootti gammada. Isaan gammachuu isaanii yeroo hundumaa waaqayyoof galata dhiyeessu, waaqayyoon galateeffatu. Gammachuu isaan irraa kan ka'e aarsaa isaaniin fuula waaqayyootti dhiyaatu. Yeroo hundumaa galataan fuula waaqayyootti dhiyaatu. Aarsaa foolisaa urgaa waaqayyoof dhiyeessu. Aarsaa foolisaa garaa namaa ciibsu waaqayyoof dhiyeessu. Sababni isaayyuu harki waaqayyoo kan hiikedha waan ta'eef. Harka waaqayyoon hiikaman. Yaalii garagaraa godhanii yoo dadhaban iyyuu harka waaqayyoon warra hiikamanidha. Harka waaqayyoon warra gargaaramanidha. Harka waaqayyoon warra jijjiiramanidha. Harka waaqayyoon warra geeddaramanidha. Harka waaqayyoon warra haareffamanidha. Harka waaqayyoon qambaraa diinaa jalaa warra hiikamanii warra bilisa ba'anidha. Warra akkamitti jennaan warra hiikaman, warra bilisa ba'an, warra jireenyi isaanii jijjiirame. Harki waaqayyoo hiixatee warra isaan qaqqabateedha. Dhaloonni kun gammachuu qabu.
Dhaloonni kun waaqayyoon galateeffatu. Dhaloonni kun waaqayyootti gammadu. Yeroo hundumaa kan isaan itti gammadan waaqayyoodha jechuudha. Warra akkamiitu gammadaa kan jedhuuf inni sadaffaan waaqayyo kan ol isaan kaasedha. Warra akkamiiti jennaani waaqayyo kan ol isaan kaasedha. Dhaloonni akkasii kun gammachuu qabu. Dhaloonni akkasii kun abdii qabu. Dhaloonni akkasii kun amanamummaadhaan waaqayyoon eeggatu. Dhaloonni akkasii kun waaqayyootti gammadu. Dhaloonni akkamii waaqayyo kan ol isaan kaase. Isa kanas kan argannu lakkoofsa 8 irraa arganna. Akkas jedhan dubbisaa. Waaqayyo jaamotaaf agartuu isaanii in deebisa. Waaqayyo warra gad deebi'an ol in kaasa. Waaqayyo warra qajeelota in jaalata. Waaqayyo kun inni nama gargaaru kun inni abdii isaa namni irra kaate kun inni kun jedhaan namoonni kun inni kun warra jaamotaaf agartuu isaanii in deebisa. Warra ijaan hin argin warra jaamotaaf agartuu isaanii in deebisa. Warra gadi bu'an ol in kaasa. Qajeelota in jaalata. In geggeessa. Ofitti qaaba. Qajeelota in jaalata. Warra agartuu isaanii hin deebin. Namni deebisuufi kan hin dandeenye, maallaqni deebisuufi kan hin dandeenye, meetiidhaan bitachuu kan hin dandeenye, waaqayyo garuu warra jaamotaaf agartuu isaanii in deebisa. Warra gadi bu'anis immoo ol in kaasa. Waaqayyoon kan ol kaa'anidha. Daaraa keessaa waaqayyoon kan ol kaa'anidha. Waaqayyo ulfinaan kan isaan ga'edha. Waaqayyo kan isaan gargaaredha. Waaqayyo kan isaan ol kaase. Sadarkaa isaanii kan jijjiire. Hojii isaanii kan jijjiire. Iddoo kan itti jijjiire. Teessoo isaanii kan ol kaase. Haala kan mijeesseef. Kaleessa namaan kan dagataman. Firaan kan dagataman. Waldaadhaan kan dagataman. Hiriyaadhaan kan dagataman. Waaqayyo garuu mudaa isaanii dhoksee. Ayyaana irra kaa'ee, humna irra kaa'ee, lafaa kan kaase. Iddoo gadi bu'anii kan ol kaase. Lafa dagatamanii kan ol kaase. Dhaloota akkasii kanatu waaqayyootti gammada. Agartuu isaanii hin deebisaaf. Jaamotaaf agartuu isaanii hin deebisaaf. Waaqayyo mul'ata bade siif hin deebisa. Abjuu boojame siif hin deebisa. Waassi jalaa fudhatame siif hin deebisa. Warra akkanaa kanatu waaqayyootti gammada. Egaa kaleessa mul'atan argan ture ammana jalaa bade. Waaqayyo garuu naa deebiseera. Waaqayyo gartuu koo deebiseera. Waaqayyo nagaa koo deebiseera. Waaqayyo fayyaa koo deebiseera. Lafa nan itti gadi bu'ee lafa itti tuffatame waaqayyo ol kaaseera. Teessoo nan hin yaadne irraa na kaa'eera. Warreedhan warra gadi bu'an waaqayyo ol kaasa. Warra akkasii kanatu waaqayyoon galateeffata. Dhaloota akkasiitu waaqayyoon jajata. Dhaloota akkasiitu waaqayyoof galata dhiyeessa. Dhaloota akkasiitu waaqayyoof ulfina laata. Warra akkamiitu waaqayyootti gammada kan jedhuuf inni arfaffaan waaqayyoon kan galateeffatanidha. Dhaloonni gammadan kun ofii isaaniiyyuu waaqayyoon kan galateeffatan. Aarsaa waaqayyoo kan dhiyeessanidha. Lakkoofsa 10 irraa arganna. Yaa Tsiyoon waaqayyoon kee gooftichi kee dhalootaa amma dhalootatti bara baraan in mo'a. Waaqayyoon jajadhu jedhaan. Yaa eenyu? Yaa Tsiyoon waaqayyoon kee dhalootaa amma dhalootatti in mo'a. Waaqayyoon kee dhaloota tokkoon dhaloota lama duwwaa irratti otoo hin taane bara baraan in mo'a. Yaa Tsiyoon waaqayyoon kee gooftichi kee dhaloota amma dhalootatti bara baraan in mo'a. Waaqayyo ulfinaan jajadhu. Waaqayyoon jajadhu. Waaqayyoon galateeffadhu. Dhaloonni gammadan kun waaqayyoon kan galateeffatanidha. Guddummaa isaa arganii, ulfina isaa arganii, irree isaa arganii, gargaarsa isaa arganii, waaqayyoon kan galateeffatan, waaqayyoon kan jajatanidha. Guddummaa waaqayyo isaaniif godhe, mana isaaniif oolmaa waaqayyo isaaniif oole, lafa isaan kaase, lafa waaqayyo isaan kaase, harki waaqayyoo ofirratti kan argan, irree duumessa waaqayyoo ofirratti kan argan, ulfina waaqayyoo ofirratti kan argan, waaqayyoon kan galateeffatanidha. Isaan kun gammachuu isaanii adda. Isaan kun gammachuu isaanii kan namoota irra caala, kan warra kaan irra caala. Gammachuu isaanii adda, nagaa isaanii adda, eebbi isaanii adda. Yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffatu. Dhaloonni gammadan kun kaa'ii
dhaloota waaqayyoon galateeffataniidha. Dhaloota waaqayyoof ulfina laatanidha. Dhaloota waaqayyoon galateeffataniidha. Mana isaa irratti waaqayyoon kan ulfeessanidha. Jireenya isaa irratti waaqayyoof ulfina kan laatan kan ulfeessanidha. Waaqayyo mana isaa irratti kabajamee jiraata. Mana isaa irratti kabajamee jira. Dhaloonni kun waaqayyoon galateeffata. Waaqayyoonis immoo hin jajatu. Inni shanaffaa fi inni dhuma amanamummaa isaanii waaqayyoon kan godhatanidha. Dhaloonni gammadan kun kan akkamiiti jennee gaafa ilaallu dhaloota amanamummaa isaanii waaqayyoon kan godhatanidha. Amanamummaa isaanii waaqayyoon kan godhatan, waaqayyoon kan galateeffatan, waaqayyoon kan jajatan, waaqayyoof ulfina kan laatan, waaqayyoon irra kan kaatan, amanamummaadhaan waaqayyoo irratti kan of gatan, isaan mana isaanii, jireenya isaanii waaqayyootti kan laatan, bara isaanii waaqayyootti kan laatanidha. Amanamummaa isaanii waaqayyoo kan godhatanidha. Waaqayyoon amanataniiru isaan kun. Yoo nu jiraachises nu haa jiraachisu, yoo nu ajjeeses nu haa ajjeesu. Kanaaf nuyi abdiin kutan amanamummaan keenya amanamummaadhaan waaqayyoo irratti of ganneerraa jedhanii warra waaqayyoo irratti of gatanidha. Warra akkamii? Warra waaqayyoo irratti of gatanidha. Waaqayyo galaa biyya ormaa in eegaa, inni ijoollee abbaan irra hin jirree fi haadha hiyyeessaa in jiraachisaa. Galaa biyya ormaa in eega. Ati galaa biyya ormaan taatu. Amanamummaa otoo waaqayyoon eeggattu galaa biyya ormaan taatu. Waaqayyo seega, lafa jirtutti seega. Inni abdii keeti. Amanamummaadhaan si gargaara. Amanamummaadhaan si wajjin hin ta'a. Amanamummaadhaan si eega. Amanamummaadhaan si gargaara. Amaatti sin laatu. Inni galaa biyya ormaa in eega. Ijoollee abbaan irra hin jirreef haadha hiyyeessaa in jiraachisaa. Warra jalloota garuu karaarraa hin kaachisaa. Siin kan si eegu waaqayyoodha. Siin kan si eegu waaqayyoodha. Kan si gargaaru waaqayyoodha. Galaa biyya ormaa in eega. Ijoollee abbaan irra hin jirreef in farada in eega. Haadha hiyyeessaa in jiraachisu. Siin kan si jiraachisu biyya hambaa keessatti, biyya ormaa keessatti kan si jiraachisu waaqayyoodha. Lafa jirtutti harka waaqayyoon eegamaa jirti. Gargaarsa waaqayyoon eegamaa jirti. Ulfina waaqayyoon eegamaa jirti. Barri kee, jireenyi kee kan ittiin eegamaa jiru harka waaqayyootiin, irree waaqayyootiin, ulfina waaqayyootiin eegamaa jirti. Amanamummaa isaanii waaqayyo irra kan godhatanidha. Egaa walumaa galatti sagalee waaqayyoo guyyaa irraa wal wajjin hirmaanne mata duree akkas jedhudha. Waaqayyotti gammaduu kan jedhudha. Warra akkamiitu waaqayyotti gammadaa yookiin waaqayyotti gammadan kan akkamiiti jennee gaafa ilaallu, tokko warra cunqursaa jalaa ba'an, ari'atama jalaa kan ba'an, cunqursaa jalaa kan ba'an, lolama jalaa kan ba'an, abaarsa jalaa kan ba'an, waaqayyo